Ameen. Siifalaatu. Ameen. Abbaa manaa ganama irriba isaarraa ka'ee salaatu yookaan sagadu. Sa'aatti sagada isaa utuu hin dabarsiin nama sagadu. Guyyaatti deddeebi'ee yeroo 5 rabbi isaa wajjin kan dubbatuuf kan haasa'u rabbi nama gaafa garaasaa nama fedhiisaa nama yaada garaa rabbi jiraatu nama karaa rabbi irra deddeebi'u siifaa kennu rabbi. Ameen. Karaa kan biraa islaamaaf heerumte 5 kan sagadu islaama duwwaa dhaabennaa jette ameen jedha warri kaanis. Lala. Warri kaanis ameen jedha. Warri kaanis ameen jedha. Guyyaatti kan sagadu nama waaqayyoon sodaatu animmoo nama waaqayyoon sodaatu nama waaqa isaa kadhatu naaf kennu. Guyyaatti kan salaatu siifaa kennu rabbinnaan ameen jette. Guyyaatti kan 5 salaatu immoo islaamadha waan ta'eef fudhatamteetta dhuhus billaahi. Kiristaanonni meeqan kadhata qanitti amma barbaade jilbeeffatee kadhachuu danda'a maa jechuudha. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Islaamni naqa dhibba tokko yoo jilbeeffattee maqaa waaqa keetii waan ta'e yoomiyyuu jechuudha. Kiristaanni kan inni kadhatu gaafa manni kiraayin itti dhiyaattu qofaadha. Hin sobiin. Geetaas maqaa Yesuusin adda akkasiin jedhamu geetaa misikirii. Maal jechuudha mana kiraayii fedhanii waaqayyoon kadhatu moo? No, ammatti waliigalleerra dhiisii larichoo waliigalleerra amma jechuudha. Nama guyyaatti 5 salaatu siifaa kennannaan ameen. Maqaa Yesuusin nama waaqayyoo isaa kadhatu nama guyyaatti naqa 20 yoo ta'u jilbeenfatee waaqayyoo isaa kadhatu waaqa isaa sodaatu nama. Aska barkakee. Sin eebbisa masdaar qaba. Ameen naa eebbisi dhugaa. Daa'ima ganamaaf galgala yeroo barnootaaf yeroo macaafaa utuun dabarsiin daa'ima dhattee barattu siifaa kennu rabbi. Ameen inni immoo ameen. Daa'ima islaamotaa bichaadha kan naqee yeroo salaataa yeroo barnootaa isaa eegee masgida. Maraa kan biraa ragaa lammaffaa ragaa. Hin sobin abduu dhugaa rabbi hin sobin. Hin sobin geetaa misikirii maal jechuudha. Geetaasi waan akkas jedhamu hin jiru sobin dhugaa. Dhaabbadhu isin jedheen. Dhaabbadhu. Ameen jetteettaatti waliigalteetta har'aa kaateetii haadha manaa ilma islaamaati. Maqaa Yesuusin haadha manaa ilma kiristaanaa ta'e yoomiyyuu bageetaasi. Itti waliigalteetta nikaa kaawwattee jirta qaaliidhaan jechuudha. Namni intala kanaaf nikaa nan godhadhu lakkoofsa 2 nuuf barreessu. Nikaa natti godhaaf namni jedhu lakkoofsa 2. Osoo kee jechuudha waadaan hin galteetti nikaa natti godha kan jedhu lakkoofsa 2. Lakkoofsa 2 hin dhaga'inaafi amalli dubartootaa utuma bu'anii makiinaa yaabbatanii haadha biraa deemu utuma bu'anii farda yaabbatanii maatii biraa deemu sobanii boo'uusaa callumadhaatii lakkoofsa 2 barreessaasi. Lakkoofsa 2 barreessa amala isaaniiti isaan boo'uun callumadhaan lakkoofsa hin heerumnu todhan heerumu isaan dhiisaasin lakkoofsa. Addo geetaa misikirii jechuudha osoo kee musliima malee hin heerumtu jedhanii ijaajjena qabar. Ijaajjena fa ijaajjitti si hafannisa. Ijaajjitti na hambisu qooda nuti. Argatte waan haadha koo. Ijaajjitti na. Yesuus Kiristoos ilma kiristaanaa jalatti na ajjeesu waaqayyo maal jechuudha bageetaas. Ilma kiristaanaa jalatti dhattee du'uu mannaati ilma islaamaa bira jalatti dhattee mucaa dahuu sii wayya du'uu dhattamoo dahuu dhattata magaafsa. Bageetaa Yesuus Kiristoos ilma kiristaanaa jalatti na ajjeesu waaqayyo maal jechuudha maqaa Yesuus. በስመ አብ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሥላሴ ማውጫ ምን ማለትሽ ነው? ምንም እንደዚህ ነው። namni akkamitti kiristaanatti dhaqee kiristaana jalatti du'u mannaa immoo dhuftee uummata islaamaa uummata jaalala kana biratti haftee dahuu sii wayyuu dahuu dhattamoo du'uu dhattati. Maqaa Yesuusin deena wajjin jiraadha maal jechuudha bageetaas. Bisumas ቅዱስ አሐዱ አምላክ ማርያም መውጫ du'ee wajjin jiraadha. No bageeta maal hinduu bageetaas. Hinduu annan jiraadha malee maal hinduu bageetaas maalin jalatti du'as hinduu waaqayyoos nu ajjeesu Yesuus maa jechuudha. Foon haadha godha. Ila ijoolleen arfan sila maqaasii waame utuu dargaggeessa islaamarra godhattu argeeraan. Ameen jedhi fuudhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dargaggeessa kiristaanaarraan godhadha maqaa intala sariinaa dhamtu tokko illee ni deessa. Intala sariinaa dhamtu tokko ni deessaan. Bageetaa Yesuus Kiristoos. Addoo seetana qaba.
Hallelujah. Koppliinki ishee hojjetame bannaataan. Maqaa Yesuusin. Elaa ragaa naataa gajjallaa taa'aniiti waraana minaan jedhaaru qaamni namni tokko dhufee na waraanee jennaan warra waraana midheetu itti gaafatama laa ragaa naataa. Inna Sariinaa jechuun egaa akkuma beekamtu intala bareedduu intala qalbii qabdu intala sabboontuu intala maatiif ajajamtu intala ogeettii intala simboollee qabdu intala bareedduudha jechuudha. Kanaaf Sariinaa kan jedhamtu kana macarrashaa irratti deessa shanaffaa jechuudha. Ijoollee dhiiraa 4 garuu jalqaba deessaa jechuudha. Jireenyi kee immoo Itoophiyaa keessattuu hin taane naannoo makkaa eeriyaa makkaa irra jiraata Riyaad fa'aa keessatti. Naannoo makkaa irraa naa fageessu waaqayyo Biyyeesuus maaliin fuudha naannoo makkaati Biyyeesuus. Wayyoo. Ayricho, thank you Rugashi. Qalbii akka keetii kana, amala akka keetii kana, jaalaphee jaalala akka keetii kana Rabbi kiristaanotaaf haa laatu. Wallaahi dhugaa dubbachuu fi yeroon kiristaanummaa keessa ture jaalala lallabaan ture. Jaalalli garuu maal akka inni fakkaatu hin beeku ani. Waggaa hedduu waa'ee jaalala lallabaa ture. Islaamummaatti erga dhufee jaalalli qaama uffateeti natti argame naan. Jaalalli qaama uffatee natti argame. Isan sagaleedhaan lallabaa tureen qaama uffataa isaa argee wallaahi dhugaadha garuu siiriyees gara dubbii dhugaatti yoo finne Rabbi islaamummaatu siin kennee siin ajjeesiin richo. Mee yooma dhuftee kee hattafuu dadhabdellee mee kottume ilaaluudhumaaf kottu. Maqaa Yesuus ani yeroo takkasee raasuu boo'icha qabu. Dhugaa waaqa jiraataa jechuudha. Yeroo takkasee raasuu jechuudhaan naasuu keessa fanatti dhufateen sodaadha geetaa miti jiru. Maal taateeti maal akka salphaatti akkatti dhuftu gochuun hin danda'aman garuu walumaa galatti addoo jechuudha. Fuutuuti jechuudha. Waanuma barbaadde nama sisimee musliimuma na godhe geetaa misikirii. Ansilumaa musliiman ta'u du'een bada malee. Baasii weerichoo sinii musliima si gochuun salphaadha. Akkamitti maal jechuudha? Jechuun bareedaadha. Waan biraa dhiisee jaalalaan si ajjeesa laasiin. Jaalalaan si qabsiisa. Geetaa Yesuus jaalalummaan qabsiisu. Jaalalummaan si qabsiisa. Hilliin godhee jaalala kee akka nama mulluu affeelu laphee kee affeela onnee kee affeela. Himan tortorsa laa. Isa booddee jaalalaan erga dhuftee jaalalaa keessa galtee booddee utuun jaallatiin maalan si godhaa siin fuudha. Daa'ima lamaan tokko erga godhadhee booddee anamantii koo itti deebi'aan jira qottoon siin jedhe jaallatteen dhuftu laa. Si deebisee moo siin deebiin? Waan akkasidha musliimaa yaadama. Ani jechuudha namni na fuudhu raasuu osoo kee musliima ta'eeti jechuudha erga daa'ima meeqolirraa godhanne raasuu tunni musliima ta'an jalaan deema malee jalan taa'u. Maal hojjetta jalaa si jammar? Waaqayyoon ganee maalirraa fuudhan? Waaqayyoon ganee deemee maalirraa fuudhan jedhee No, islaamummaa ta'uun ikkoo waaqayyoon ganuu miti riichoo koo. Ganuudha baggeetaa sim ganee deemee baruudha maal taate ilaa rakkoo. Atama ganaa baraarta ganaan deebitamanii elaa ganuu fi baruun tokko miti riichoo koo. Inni of taa'anii jedhe waaqayyo jiraataadha akka ati dhuftu beekaaniyyuu ani immoo jechuudha abjuu foon hin hatuuti gara mana waaqayyootti gara amantii kee jalqabaatti osoo deebitu namni. Manni waaqayyo eessa? Maal dhugaa taate? Eessa manni waaqayyo? Ey, farsoo kana na Farsoo. Cammiri. Waaqayyo. Farsoo. Maashingilii way jalqabdee. Manni waaqayyo eessadha? Gaaddisa Islaamaa sin dubbisaa hin bu'in. Eessadha manni waaqayyo? Richo. Hoyyee. Eessadha manni waaqayyoon jedheen? Hin beektu moo amantii kee jalqabaadha ka? Ganaan sitti himaa? Manni waaqayyo amantii koo jalqabaati kan jedhu ragaa maaltu jiramu? Maal keessa turte mini hin beektu ati ganaan sitti maan jedhe?
Akka mana waaqayyo waan jedhamu waan hin beekun qabu waan giiftii. Bageetaa se waan fiduutu kanatti fakkaachaa jira manaan dhugaa waaqa jiraata yeroo akkasittidha naasofta akka itti sodaachaa jiru. Osoo nan du'a ta'e beentummaa keetti hin du'an ture. Akkuma waan bakka gannatti bu'aaru wayinatti fakkaachaa jira dhugaa rabbi. Gara manaatti gadi gori, gara manaatti achi gori, gara manaatti achi gori. Isuma mana keessa taa'uun sodaachaa jira bar dhugaa waaqa. Dhugaadha utuu du'uu ta'eeti kiristaanummaa keetti hin du'an ture. Amma ergan ifatti dhufee, ergan jireenyatti dhufee, ergan rabbi tokkichatti dhufee maaltu na ajjeesame? Achitti hunduun asitti du'aa abbe. Kafuu dabbo. Hoyyee. Achitti hunduun asitti du'aa amman. Achitti hin fayyita malee hin duuta. Mana waaqayyotti hin fayyita malee hin duutu. Kanaafuu siin jedheenii iddoon amma jiru kanatti nan du'a miti kaan nan jiraadha malee. Mee lafa ati jirtutti hin du'u miti hin jiraatu malee naan jedhime. Maqaa Yesuusiin lafati dhiisi maanni abdoo dhiisi kaadhu gaara binan dogoggorsin. Lafa ati jirtutti hin du'u utuu hin taane hin jiraatu naan jedhime. Maqaa Yesuusiin hin jedhu. Manni walirra naa taa'u dide walirra fidee godha deemin intala kanaa jeen. Warri moniitara qabda walirra nu godhaame. Wal bukkee nu godhaa. Koppiliinkii sheerii uummata ko carraasiniin kennaa. Namoonni gurguddaan nu gidduu jiru dhugaadhaan intala kana baay'ee waan an kabajuuf waan an jaalladhuufan yeroo kenneef yaasuufsiiseera. Moor sammuu ishee sammuu nagaadha dhugaa dubbachuufi. Kanaan malee carraasin nu wadhee miti isin immoo maatii kooti kana booda obboloota kooti waan ta'eefan beekaan carraa keessan akkas godhee. Ibinuu naagashaa mi maaloo? Ibinuu namoota jajjabaa ol naagashaa. Ibinuu mucaa jedhamu kana mucaa giiftii naa kennaaru kana ol naagashaanii. Ibinuu ol gashii. Riichoo mana kan koo fudhatte waansaa siifan bane moo fiifan banee? Maanni achi guddadhu taa'e. Hin guddaa.